Sodaanke. Sawa. Baga gammaddeeti. Namni ilmoo rakkoo jirtu. Namni fi abbaan manarraa alaa jiru yaaddoo jiru. Sii miti obboleettiin ta'e baga gammaddeeti. Gammachuun ta'e gammachuu teenya ijji laaltee gaara kana duuba waan agarre. Tamutaadhaan firraa guuranii itti Oromoon. Kana keessatti soddaan kee jaalattuu, jibbituu, amantuu, amanuu baattuu hidhaarraa galannee karabbiiti biihii jiru. Akkam. Dhageessee? Sabacoota namaan dhiibne godhati. Baay'oota namaan akkam. Amma sammuu nu taphachuu deemtamu maali? Abdii maaliin baasuu dandeessa abdii? Qonni baasuu moo? Sammuma caccabtuu, huqqattuu, goggooyduu sanaatu. Abdii jettu kuni bari. Silaa gartee amma nama harka jiraate lukkuu fi yookaan basoo tolchitee yookaan kuukuu tolchitee geessitee baaftaan namarra darbitee shiishiis nama goote. Amma bar seera mootummaa jiraani. Maal mootummaa tana keessaa maal beektate akka nama dandeettii qabu takka maal dhaadheessuu barbaada. Ani bar rabbiin na hojii jira. Akka keetitti maqaa jawaadeetiin baha taa'ee maqaa jawaadeetiin dhiyatti hin kakatu. Akkam kakatu? Suma ka baha taa'ee dhiyatti jawaadee jecha kakatu. Haqaaf dhaabbanna haqaa maal? Haqa ni beeytanii hoo isin? Haqa ni beeytanii? Atiitu haqa beeka? Alhamdulillah sila haqa beekuu baadhee soddaa kiyya haa hammaatu haa tolu rahima rabbiitu walitti rahima nu godhe. Rahima. Ayya. Rahimummaan san. Ana abdii waa godhe moo siitu abdii waa godhe? Ati nama abdiif diinni guddaan abdiisi. Akka abdii yaatutti. Hamtuu dumaashii waan biraatti illee fudhatanii waan biraatiif hin jenneen. Maaliif sidaran amma isin nama gochuu danda'a. Maaliif waan kana jala diinni abdii guddaan sii gizeen jiru abdii odoo nu bira jiraate irra akka diina firraa sii eegas bira hin jiru. Dhiise obboleettii biratti hin siinjee qaama kee biratti hin siinjee. Namni tokko gorsa tokko gisee nama gorsuu deemu fira fiirratti namaayyoo jee irra bareeda. Anammaas fuuluma kee dura taa'ee siin jaa. Diinni abdii guddaan si. Maaliin godhe abdii? Waan hin si duuba siin jiru. Waan abdii maaliin godhe? Maaliin godhe abdii? Ani inni sun odoo nagari Amma shira kana keessaa dhaabbadhuuti jireenya kee jiraadhu. Fuute intala tanaas akkatti fuute beekta. Har'a ilmaan qabda. Maaliif eegee namaa taatee nama jala fiiddee gartee gosan taane hunda seenta? Kayettee abdiin. Ani waaniin siin jahu suma dura taa'ee waan siin jaa. Maaliif hin siin jaa? Abdii sana odoo warra na bira jiraate jecha kun naa afaan hin bahu. Maaliif namaa fi nama walitti diinumsuu jaamu. Taniin irras siin jee obboleettii ta'eeti qaama keeti hamtuu biraan qabu. Wanni irraa siin jee yoo ati nama anaa fi abdii nu fakkaattee nu wajjin jiraachaa jawaadetti oo namaan bara kallattiidhaan fuudhee qulfiitan oo jawaadee geessisee si kannee fuutee geessisee arra hiccitiitii akkasuma fuutee jawaadee kan nu dandeessu. Hiccitii abdii fuudhee namni jawaadee geessisee akka abdii qabamu godhisi. Antuba lubbuu gartee ilmaan kanaa baraaruuf iccitii abdii qabamuudha. Abdiis bakka jiru siif beeka. Bakka oolee bobba'u siif beeka. Qulfii tana geessi jette waan geesse dubbiin tabiraa taate hiikaa biraa. Ati barra nama obboleettii kana fuudhee silaa ajjeesanillee silaa lubbuu isaanii balleessu ijoollee sadii fi isii silaa lubbuu balleessanillee nama fuudhee jawaadee duraa harki namaatti gale bira nama fuudhee geessee bayyanoota jawaadee san malee silaarra obboleettii ta'etu karaa raameesse. Garuu asirratti haa galatoomu jawaadeelleen intala isallee hallayyaana naqu jirtu furmaatee tajaajaniin sanillee irraa dhoorkee intalti tun lola kam keessattuu intala dhalaatii fi daa'imni tuqamuu qabu hawaanarraa balleesse abdii je'ee waan san karraaf qabe abdii jawaadii keenya malee silaa akka keetiin lubbuun nama meeqa dhaabbata. Kana giseen siin jahu dhiiga ilmoo jawaadeedhaa dho'isuu barbaadeetii waan kana ja'a laa dhiiga isaa yoo xiqqaate gurbaa kanaa hidhaa sanirraa gabbaaseetuma dhiiga waan sanii barbaada ka'a malee ani waadhaan amma dura isinii galee beeku. Hidhaa ilmoon baasatta ilmoon hin kafalatta deebitee si abbaan diinni abdii guddaan si yatta
Dhaatu ani kun diina keessanii anaatu gartee shira kana hunda gartee isirratti dalage. Maaliif waan kana jaa obboleettiin ta'e barra abbaan fi muree fi koobu kuma jaansan obboleettiin ta'e waan ati qabduu fi hammeenya ati qabdu dura teessee simmuruu intala dhalaati garaan hin danda'u. Sammuu taphadhu amma. Maaliif waan kana jaa hanqaan siin kana isiin akkasiin jechuun dandeenye ni beektaa? Nama adda muruu takka lootaan. Ni beektaa kana? Ayyee jiimee odeessi. Kana as keessa rakkoon jirtu ta'in si hime sanii soddaa kee akkatti jiru akka keessa jiru takka irraa qaban qabdu. Takka irraa qaban qabdu. Har'a bilisummaan sanduuqa reefkaana geessitanii takka irraa qaban qabdu jettanii. Bilisummaan si har'a kan namte tun abdiis qooddachuu qaba. Ani mee koo gubbaan kun akka diinaatti ilaalaa jira. Dhufee rifatee wayim isaas rifachiisee akka namni ifiifuu akka garaan walitti hammaate walitti araaramuu fi kanii waan kana godhe diranuu hammaatiin geeti kanii waan kana dalage. Sakaan meesee suma amma kaniin tolche ga'u suma gama tokkoon gumaan baaset gurbaan hidhaadhaa baaset akkam daddalagu. Ani kiniin jee maaliin jee beektaa amma dura. Hayyee eeggate. Obboleettii. Dubbii kana hunda maan hanqisiin. Hundani dandeessaan. Obboleettii abdii ta'a akka jee. Hayyee. Kimiyaa lama. Si. Sadii. Maaliin isin jee beektaa? Yoo isin abdii hidhaadhaa baaftan gumaa ilmoo jawaadeedhaa anaatu hammalatee baasaa jeetii waada naa galtanii waada isinii galu. Takka jee. Talammadaati abdisanii hidhaarraa baasuu hin dandeenye. Ergannoon ta'etu baasuu hin dandeenye. Laa ergannoo xiyyaa miti bira. Waada naa galan qaban abdii fi bilqiisaan abdii maal laan jee beektaa amma dura akka kaayaatti wanni inni biraa qabu. Yoo ati si namni waan kana hundiruu naqee sooroo kana hundiruu irratti taphachuu jiru. Innis akkumaati na komatu na komataa bira. Komatumaadhaan karaa hundattuu yoo ati isiirra bargaafatte ana rabbar gaafattee jiru waada naa gal. Duraan akkas jee. Akkas jeemi bagasi gurra jiraatte sanillee nama laaluu miti wanni sun maalirraa jedhamtees nama beeku ijji laaltee gaara kana duuba waan agar tamutaadhaan firraa guuroonni itti oromoon. Kana keessatti soddaan kee jaalattuu jibbituu amantuu amanuu baattuu hidhaarraa galannee karabbiiti biihi jiru. Akkasumatti. Sabuu maal haasofaa? Sabuu kitaaba Fazaazaa kana dhiisa. Kitaabni Fazaazaan namni seera dhaqe kanuma ba'a akkanumatti. seerri ittiin bulmaata barbaada. Gaafa silaa inni jara harka jiruu dheeqee baasuu hin dandeenye. Gaafa jawaatee fa'aa harka jiruu. Amma seeseeti gurbaa baaseetiin jira. Maal jingatti barbaadde? Wallaahi hangaafa sanuu dadhabee. Ashangullitti ilaaltii kun. Hangaafa sanuu dadhabeetii miti. Maaliif dhiitte? Ilmaan Oromootu qabdee isii harka geessitee ilmoo isaa irraa baasisiiftee ammoo wallaanamanii hanqa tasgabbaayanii ittiin dhiyaatin ilmaan Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa kanaatu akkasumaan jiru. Maal sammuu nu koflu barbaadamoo baacoo moo maal? Waa isin kofleefi waan akka kofaltaniif waa ifi kofaltanii soddaan kee abdii namni jaamu abbaan manaa isii alhamdulillahi galanni rabbiiti. Akkamitti ba'uu danda'a akkamitti? Kana jalaa baruu deemtu akkatti bee? Akkatti bee miti kaa namni kun qaama seeraa jira akkamitti nama baasuu danda'a? Moo qadiyyaan san qadiyyaa isaatii miti? Seerri siin ja'ani itti buluufis si fayyada. Ittiin buluufis beekuma si barbaachisa. Beekuma moo beekamtu maal? Beekuma. Manii isa goolli jaani. Maal jaanii isa? Dhageessee? Akkana maal jaaniin ilmaan Oromoo yaadaas jalanuu haadha. Kun jiraannaan karaan samiir. Karaan samiirra jechuun sila akka amantaa Islaamatti alhamdulillahi shirkiidha. Garuu haa ta'u dhugaadha namni maallaqa qabu karaan isaa samiirra haja'an kun maallaqa yoo qabaatte xayyaara hortee biyya barbaadde. Socho'uu dandeenya. Silaa maallaqa qabaattanii xayyaara horuu dandeessanii biyya tana keessaa xiiqii jechaa ooltanii rakkoo tarnaan neessitanii miti. Rakkoodha
Rakkoo jira rakkoo si rakkachuu jira. Sama maallaqaan silaa qabaattee barbii kana wanni ooftummaan. Amma maaliif gartee akka ashaangulliitiin hin taphachuu barbaade? Nukkoo fuudhaan ofitti deemu maali? Kaameraan dura keessee bu'aa kanatti. Soddaan kee. Sawa. Baga gammaddeeti. Namni ilmoon rakkoo jirtu. Namni fi abbaan manarraa alaa ka jiru yaaddoo jiru. Sii miti obboleettiin ta'e baga gammaddeeti. Gammachuun ta'e gammachuu teenya. Ani waan biraa hojii odoon seeniin silaa akka bilqiisaatiin abdii baasuu miti jalatti hundiyaadha. Maaliif namni kun anaayicha karooraa fi yaada lafa kaa'anne sanitti odoo socho'uu jiruuti qabamee seene namni tokko seenuun ni jiraabeera. Garuu nama nayitee keessa nama dhiisuun akka ilma namaatti illee waan barbaachisuu miti. Haa ta'u wanni irra guddaa sammuutii na nyaata jiru ijoollee daa'ima lafaa ol deemuu jirtu ta'ummaata akka hin beekne tanaatu na yaachise. Intala dhalaa ta deemtee tabbaba'uu hin dandeenye anis obboleettiin qaba. Maa waan kana daleessifte yoo bultii tanaa yaaddanii ilmaanii yaaddanii obboleettii yaaddanii obboleettii yaaddan maa waan kana akka inni dalagu goota maa waan kana na hidhan. Karooraa beeku.